sammuu keessa dalga akkas deemu kanatu na dhibaaman. An dinqisiifataa sammuu keetiiti. Diraamaan jaallatamaa fi hawaasa biratti fudhatamummaa guddaa qabu diraamaan hirkoo deebi'ee jalqabuudhaaf guyyaa 2 qofaatu hafe. Egaan diraamaan kun kan inni jalqabu dilbata dhufu sa'aatii 11tti karaa ETV Afaan Oromooti. Bifa namatti toluu fi nama hawwatuunis beeksifni diraamaa hirkoo marsaa 3ffaa kun hojjetamaa jira. Karaa taatota hirkoo diraamaa, karaa namoota baay'ee akkasumas karaa miidiyaa garaa garaatiin beeksifni kun hojjetamuutti jira. Hawaasi bal'aanis dheebuu diraamaa kanarraa qabu beeksisaa fi ibsachaa jira. Haa ta'u malee diraamaa kana keessatti lafee dugdaa kan ta'an taatonni kanneen akka hirkoo, kanneen akka tiyyaa fi margee mul'achaa hin jirani. Egaan kanumarraan kan ka'e namooti baay'een yaada isaanii yeroo ibsatan kanneen akka hirkoo, kanneen akka tiyyaa fi margee fa'aa hin jiran taanaan keessumatti immoo hirkoon hin jiru taanaan diraamaa kana qabattanii akka deebitanii hin dhufne jechuun namooti baay'een yaada isaanii ibsachaa jiru. Hirkoo marsaa 3ffaan dilbata fuula keenya dura jiru sa'aatii 11tti. Maalumaafuu egaa diraamaan hirkoo taatota eenyuun qabatee akka dhufuu fi taatoo eenyuun immoo hambisee akka dhufu walumaan teenyee kan ilaallu ta'a. Dilbannis immoo yoom ga'a jennee eeggachuutti jirra jedhanii namooti baay'een yaada isaanii karaa miidiyaa ibsachuutti argamu. Funyaan keessan keessa isin kaa'anii dhiigi funyaaniif afaaniin akka isin ba'uun godhe. Sammuu keessa dalga akkas deemu kanatu na dhibaaman. An dinqisiifataa sammuu keetiiti. Sanas ta'e kana akkuma waliigalaatti hirkoo diraamaan deebi'uu isaatti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Miidiyaa keenyaaf haaraa kan taatan Gonfoo Miidiyaa subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Wantoota isin barbaachisan waan haaraa qabannes waan isiniif dhufaa jirruuf namoota bira akka ga'uuf hiriyoota keessaniif qoodaa isiniin jenna. Galatoomaa, iddoo nagaa jiraadha. Balcha saafoo hirkoo. Ija kooti.